Daldaltoonni haaroonni harka dhibba keessaa 90 ni khasaaru. Maaliif khasaaru ni beektaa? Tokko, oomisha yookaan tajaajila isaaniitiif fedhiin jiraachuu osoo hin mirkaneeffatin eegalu. Lama, qabiinsa faayinaansii waan hin beekneef. Sadi, modeela daldalaa laafaa ta'e fayyadamuu isaaniiti. Atiis akka warra kanaatti akka hin kufneef jalqaba beekumsaa fi tarsiimoowwan sadeen kanaan if utubi. Daldala kan kee keessattis milkaa'aa ta'e. Mee ati hoo jarri kun irra caalaan maaliif khasaaran jettee yaadda? Yaada kan kee kooment irra nu kaa'i. Nu hordofuun dagatinaa, horii fi hormaatas hin dhabinaa. Nagayaan naa tura.